Ashama harka fuuni hordoftoota fi kabajamtoota sanyii mootii jira jirtu nagaa keessanii. Alhamdulillah galata rabbii ani nagaa kootiin isiniin ja'a hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa. Walirraa babbanni jira. Walirraa babbanni jira haati suusiituun jechuudha. Suusiin ishii itti iyyiti biizii goote jechuudha. Suusiin tiya biizii na goote natti iyyiti jechuudha. Biizii na goote. Intali shamaraatuni baay'ee badduudha beektanii isinitti iyyiti halkan roondii eegaa bultii raftu guyyaa dammoo jechuudha. Irrafti xiqqoo achi yoo kaate dammoo hin iyyiti kalaas bakka akkana jechuudha. Jireenya akkana taate biizii ta'ee tanan badin isiniin jaa hordoftoota kiyyaa isin immoo jechuudha. Hanga dhumaatiitti na dhaggeeffadhaa isiniin jedha viidiyoo tiya sheer godha subscribe godha like godha jechuudha. Inna har'a jechuudha waan xiqqishuu ishiitiin isinitti haasa'u dhufee hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa wanta jechuudha fakkeenya fi ana gammachiisu tokko isinillee way dafee naasa'ee baal. Waa'ee ajaa'iba wanti ana gammachiisu tokko isinillee gammachiisa jedhetanii yaada. Inna jechuudha maalidha innillee yoo jettanii hordoftoota fi kabajamtoota kiyya wanta gootan waan hojjettan waan gootan bakka karaa deemtan hundumarratti wanta gaarii hojjedhaa isiniin jaa hordoftoota kiyya wanta gaarii hojjedhaa bakka. Yoo isin wanta gaarii hojjettan jechuudha waan rabbiin jaalatu tokko dalaydan jechuudha isinillee jechuudha wanta gaariitu isin eeggata. Yoo waan badaa gootan immoo jechuudha akkasuma wanta badaatu isin eeggata jechuudha. Inna hordoftoota fi kabajamtoota kiyya gizeen ammaa kun banee jira. Zabanillee zabana isa macarashaa ta'ee jira. Zabana jechuudha dubartiin dhiira itti taate dhiirri dammoo dubartii itti ta'etti jirra. Zabanni kun jechuudha isa macarashaa san ta'aa jiran isin hin jaa hordoftoota fi kabajamtoota kiyya amantii qabdan irratti jechuudha jabaadhaa tsalootii godhaa kadhannaa godhaa sagadaanii jechuudha injiraa miti kadhannaa godhaa bakkuma jirtanis jechuudha kadhannaa godhaa isin hin jaa hordoftoota fi kabajamtoota kiyya tsalootii gochuu bakka waan akka salata akka hin daganne sagaduu akka hin daganne isiniin jedha. Maaliif hojjettanii bakka kanumaanillee jechuudha yoo waan hojjettan malee jechuudha amma gizee ammaa kana jiraachuun baay'ee ulfaataa jiran isiniin jedha. Achiin dammoo itti aansee jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya namatti waan badaa yaadinaa isiniin jedha. Namatti waan badaa yaadina hanga danda'ame tokko jechuudha nama waan badaa keessan yaaduyyuu jechuudha isin dammoo waan gaarii yaadaa fi jechuudha maaliif hojjetan nama sanirraa osoo hin ta'in isin rabbirraa argattanii jechuudha. Namni wanta keerii godhu jechuudha wanta keerii yaadu hundisaatu rabbirraa waa argatan. Naa jechuudha ilma namaatirraa osoo hin ta'in kan argatan rabbirraa jechuudha. Kan ilma namaayyuu humaayyuu miti ana biratti mana kiyyatti ilmi namaa naaf humaayyuu miti jechuudha. Ilmi namaa fakkeenya humaayyuu miti naan isiniin jedhu ilma namaatiif bakka hin qabu miti. Ilma namaatiif sirriitti bakka qaba bakka guddaa hin qabaafi jechuudha. Innaan akkas isiniin jedhu fakkeenya fi wanta tokko innaan namaa godhu namni illee naaf godhu akka jechuudha keerii rabbii ofiitirraa eeggatee naa godhan barbaada. Yoon isiniin jedhu dammoo waan biraa keessa akka fudhanne jechuudha. Fakkeenya fi namni tokko jechuudha yaada gaarii tokkoyyuu namaa dabarsuun jechuudha nama sanirraa galata argachuudhaaf osoo hin ta'in keerii wanta keerii qabdu wanta bareedaa waan dubbatee nama san jechuudha karaa jallaarraa deebiseefi jechuudha. Innaa kanaafuyyuu jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya wanta hundumaayyuu ilma namaatirraa osoo hin eegin rabbii keessanirraa eegayin isiniin jedha kan rabbiitu caalan isiniin jedha. Wanta hundumti isaatu jechuudha ilmi namaa kun kan tuudhaan isiniin jaa immoo jechuudha wanti tokko jechuudha wantan isinitti dubbadhu namni tokko jechuudha beektani irra caalan namaa jechuudha haqa namaa nyaatanii jechuudha haqa namaa jechuudha haini namaa wallahi jechuudha rabbiin haqa ofii isinii dhiisa. Rabbiin haqa ofii isinii dhiisa jechuudha yoo isin jechuudha injiraa miti waan hojjettan jechuudha keessi keessan kun natsaa ta'ee keessa keessan kan natsaa gootanii onnee teessan kana qulqulluu gootanii keessa keessan qulqulluu gootanii jechuudha karaa rabbii keessanii deebitan ofirraa tooybattan jechuudha yookiin dammoo nisaa jedhamu san nisaa jedhamaa miti akkasuma naaf fakkaate wanti hin beekne nama hin beektu jedhanii innaa kanaafuu yookiin dammoo ofirraa tooybattanii karaa rabbii keessanii deebitan rabbiin haqa ofii isinii dhiisuu danda'a. Isinii galee
garuu haqa namaa isiniin dhiisu jechuudha. Haqni namaa wallahi jechuudha shilingiin namaa birri keessan miliyoona fudhattee deemti jechuudha. Inna haqa namaa jechuudha inyaatina haqni namaa boru jechuudha karaa rabbiitillee ibidda isinitti taati jechuudha. Ibidda isinitti taati waan isin sagaddan kana waan isin irraa salaatan kana waan isin irraa rabbi keessanii jettanii jechuudha keerii dalaydan kana sadaqaa isin sadaqattan kana wanta gaarii isin hojjettan kana hunda isaa rabbiin jechuudha isin irraa fuudhee nama sanii kenna jechuudha gaafa san. Inna haqa namaa ofirraa eeggadhaa jechuudha. Haqni namaa baay'ee badduudha jechuudha. Nama zulluminaa jechuudha. Nama zulluminaa hordoftoota kiyya shaggaa miti jechuudha. Har'aaf isinitti fakkaachuu danda'a. Har'aaf mana ittiin ijaarrachuu dandeessan. Har'aaf jechuudha karaa tokko ittiin darbuu dandeessan. Har'aaf jechuudha makiinaa ittiin bitachuu dandeessan. Har'aaf jechuudha injiraa miti karaa tokko ittiin deemuu dandeessan. Har'aaf nama qabeenya qabu wayii ittiin fakkaachuu dandeessanii jechuudha. Boru garaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya addaan jalaa cita እና jechuudha beetan shaggaa mitiin isinin jira hordoftoota fi kabajamtoota kiyya boru jechuudha raammoo isinti ta'a jechuudha ibidda isin buusa jechuudha kanaafiyyuu haqa namaatirraa tolchaate of eeggadha. Shilingiin namaa sumuuniin namaa haga abbaan sun jechuudha si dhiiseen jira sin jedhutti haraama jechuudha haraama jechuudha. Beetani yoona kana isin jedhu wanti biraa haraamaa miti akka jettan akka jenne jechuudha hundi isaatu haraam ta wanti badiin jechuudha wanti badii haraama gini jechuudha wanta biraa rabbiin wanta ofii wanta isatti balleessine si jammari raasu osoo rabbiin jechuudha badii teenya tana irra nuun darbine taate mash kan waggaa tokko waggaa lama waggaa 20 waggaa 30 dhiisati jechuudha har guyyaa har'aa tana kan hojjenne sekondii har'aa tana keessatti afaan keenyan ija keenyan waan meeqa laalaa walla jechuudha wanti ija keenyan laallu jechuudha haraama jechuudha wanti badaan haraama jechuudha isinii galee innaa kanaafu jechuudha rabbiin keenya irra nu darbeeti malee nu laaleti malee badii hunda isaatiyyuu jechuudha rabbiin keenya kara wanno nu godheeti jechuudha badhiifama isaatiin nu laaleti malee jechuudha osoo akka badii keenyati addunyaa tanarra sekondiidhaaf hin jiraannu sekondiidhaaf jechuudha sekondiidhaaf rabbiin keenya dammoo gara laafisa maashaallah wallahi jechuudha badii teenya irra nu darbee nagahaan jechuudha akka nuti indoom jechuudha akka qoree nu waraanne akka gufuun nun oofne jechuudha malikaadhaan nu eega jechuudha rabbiin keenya inna akkasin isinin jaa hordoftoota fi kabajamtoota kiyya haqa namaatirraa baay'ee fagaadha. Namni tokko haqa namaafaa nyaatee soomana soomachuudhaaf deema amma jechuu ramadaanni dhufe soomana kanallee soomachuudhaaf deeman jechuudha. Anna garramaa jechuu gizee tokko ilmi namaa kuni anna garramaa jechuudha. Akkamitti namni kun jechuudha injiraa miti yoo barbaade dammoo gizee soomni gaba eeggateeti afuuf naannilaa namaan jedha jechuudha. Dhiifa manaa godhi namaa jedha jechuudha gizee soomni ga'ee eeggatanii jechuudha. Kuni ukkoo bar jechuudha shaggaa miti kuni jechuudha. Gizima kamiyyuu ati ilma namaatiif garaa dhiifamaa qabaachuu qabda ilma namaatiif jechuudha. Ilma namaatiif dammoo jechuudha soomana jechuun jechuudha boota ati jechuudha onnee teetan itti of qulqulleessitu keessa kee kana itti of qulqulleessitee hin jiraa miti fuula rabbii keetii afoo ejjettuudha jechuudha garuu haqa namaa ofirratti baachaa waan namaa ofirratti baachaa waan namaa nyaachaa akkamitti fuula rabbii ofii afoo ejjetanii astaghfirullah alazim wallahi osoo ana taate soomu miti jechuun maaliif soomaa soomu jechuun bara jechuudha injiraa miti wanta badiitirraa of eeggachuu